Waalaikum assalam. Hundumti keessan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam. Abeet qona. Egaa har'a kan argamnu godina Jimmaa aanaa Qarsaa naannoo waan jedhama Sarba Maqooma Zooraa bakka jedhamutti argama jechuudha. Sarboo obboleessi keenya kun kan argaa jirtanii Miftaahii jedhama. Kana dura gargaarsa akka goonuuf kallattii peejii kootiitiin beeksisaa turuun kun ni yaadatama. Haaluma kanaan hiriyoonni koo biyya alaa jiran baay'een isaanii viidiyoo kana ilaaluudhaan ispeeshaalii biyyoota Arabaa ijoolleen jirtan jechuudha. Obboleessa keenya kana gargaaruuf maallaqa karaa kiyyatti erguudhaani hojii jalqabsiisuuf yaalleerraa. Bakki itti argamni kun gurba mucaan kun akka mana kireeffatee hojii jalqabu goonee jirra jechuudha. Akkuma duraan Nasruu Nuruutiif mana daldalaa banne jechuudha. Obboleessa keenya kanaafis mana daldalaa banuuti jirra jechuudha. Achi as siqsatti. Amma beenzila barmeelii tokkoo fi meeshaalee ittiin safaraman leetira tokko hanga leetira 5 jechuudha. Binnee jirra jechuudha. Hojii jalqabe jechuudha. Kana booda mucaan kuni deemee harka namaan laaluu hin xolloboo jechuudha. Kana booda galanni guddaan isiniif amaduu qabaattaniif kan isin kana gootanii Rabbi qaama fayyaa nu uumee jira. Isa qaama fayyaa nu uumeef immoo qaama fayyaa hin jirre immoo kan akkasii kana immoo gargaaruutu nurraa eegama jechuudha. Kanaafuu Rabbi isinirraa jaallatu. Isaanas dhaabatan kun haadha isaatii mee haati isaanii immoo waan jedhan mee achi as qaayee jedhaan ijoollee ilmoo keessan gargaaran kana mee maal jettu mee isin as qaayee waan jettan jedhaan. Gargaaran kanaan Rabbi jaa gargaaru hin jiru. Rabbi jaa gargaaru. Rabbi jaa gargaaru. Dabalee Rabbi afamani. Rabbi jaa gargaaru. Maayiliin jaa gargaaru. Maayiliin jaa gargaaru. Aamin aamin meemee sheekonnis as jirtu gaa mee ijoollee keenya obboleessa keenya kana gargaaraniif meemee du'aa inaa godhaaf hime. Rabbi haajaa keessa nama. Aamin. Nama obboleessa gargaaram Rabbi sana taasisu. Aamin. Rabbi sana mul'isu. Aamin. Guddisu. Aamin. Arhamar Raahimiin. Aamin. Gurbaa kana ammoo kan barakaa qabu Rabbi taasisu. Aamin. Arhamar Raahimiin. Aamin. Ya Rabbi ya Allah. Aamin. Akkuma kana wal gargaaru Rabbi. Aamin. Ya Arhamar Raahimiin. Aamin. Rabbana aatina. Aamin. Hasana. Aamin. Fil aakhirati hasana. Aamin. Adab an-nar. Aamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli. Meemee qeerroowwan baay'een isaanis asitti argamu jechuudha. Ijoolleen qeerroon baay'een qeerroon Sarboo asitti argamu. Meemee obboleessa keenyaaf wanni kun godhamuu isaarratti mee maaltu sitti dhaga'ama asatti? Ani akka kootti baay'ee bareecheen akka tolaasin jedha. Baay'ee galatoomi nama rakkataa akkanaa yookiin akkamiin qabne kanallee gargaaruu keetiif baay'ee sittiin boonnee jirra. Abdii Geetaachoo Abbabee umurii nuuf dheeradhu siin jennallee ammallee. Aamin aamin ulfaadha. Meemee sheeki assalaamu alaikum warahmatullah. Meegaa obboleessi keenya asitti argitan kun Miftaahiidha. Isintu guddisee isin biratti dhalatee guddate. Ani immoo Abdii Geetaachoon jedhama Jimmarraan dhufe hiriyoota koo haasofsiisuudhaan gargaarsi walitti qabamee fi beenzilli barmeeliin tokkoo fi meeshaaleen ittiin nagadamu hundi bitamee dhufee jira waan ta'eef meemee du'aayii kadhadhaa fi ijoollee gargaaran kanaan meemee maal jettu sin meemee? Akka kootti gargaarsi kun baay'ee na gammachiisa. Waan akkanaa deemanii gargaaruudhaa fi guddisuu waan qeerroo keenya irraas ilaalamu waan guddaa keenya irraas ilaalamu. Ayyee galatooma mee ijoollee keenya kanaaf du'aayii naa kadhaa biyyoota Arabaa keessa kan jiranidha baay'een isaanii ijoolleen shamarranii ijoolleen dhiiraa kan gargaaraa jiranii mee du'aayiidhuma naa kadhaa fi adara. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Abbu hunda isaattuu nabu. Amin. Sirriyaa sinaatii Rabbi sinaa kaa'u. Kan immoo kana asabdan immoo jireenya Rabbi immoo wayyee guddaa Rabbi siniif kennu. Amin. Akiraa duunyaa Rabbi siniif taballisu. Amin. Mootummaan nagaa. Amin. Biyyaan nagaa. Amin. Mootii isaatiin nagaa. Amin. Hundee lafaatiin nagaa. Amin. Awlaa isaatiin nagaa. Amin. Biyyoota isaatiin nagaa. Amin. Rabbi sina guddisu. Amin. Guddinaan galgalagaa. Amin. Akaakayyuu abaabanii Rabbi sina agarsiisu. Amin. Allahumma salli. Wasallim ala sayyidina Muhammad. Egaa Miftaahi egaa hojiin sii banameeti kan inni jiru jechuudha. Meemee atoo mee maal jetta meemee hojiin sii banameeti kan inni jiru. Mee ijoollee keenya hojii kana sii bananiin mee maal jetta meemee ijoollee keenya? Ijoollee keenya kan hojii kana naa bananii badaan galateeffadha ammas taanaan Rabbiin jara guddisu akka jararra guddisan jechuun barbaada. Biyyoota alaa keessa kan jiran dhugaa Rabbiin jara milkeessu jara si akkuma kana milkeessan Rabbiin jara milkeessuun jedha.
akkuma qaama koo laalanii na haasa'an rabbiin jara jira khayriidhaan rabbi jara sun jedha akkasumatti gaa baay'een galateeffadha jechuudha. Ishiga kana booda sin gargaaraa wala garrashi abshir bakka abshir ishi ulfaadhaa galatoomaa siniin jedha horaa bulaa deemanaa hundumti keessan.